Abiy barri kan deemee ashkar warra Imireetii ta'ee akka rabbiitti isaa waaqeffataa ooluuf beekumsa hin qabu. ባዳዎቹ ረገብ ሲሉ ባንዳዎቹ ይመናመናሉ። መስሪትስ ደቀኒ ከኒ ወላሂ jedhanii himanii qabeenya biyyattii fuudhanii dabarsanii kan itti kennaa kan ture isaanuma akkasuma galagalchanii nama nuun akkasidha isin jettiidhaati hin danda'amu. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed nuti waan namaa hannee fayyadamaa hin jirru jechuun ergaa cimaa Ijiptiif dhaaman. Gama biraatiin immoo Itoophiyaan piroojeektii hidha haaromsaa fakkaatu kan biraa amma booda ijaaruuf jirti jechuun doorsisan. Abiy galgala kana dubbii tana dubbatanii bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Abiy Ahmed rakkatee guyyaa guyyaadhaan poodkaastii irraa waywaataa jira jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad. Gama biraatiin bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmed ergamtuu UAET jechuun Jawaar Abiy qeeqaniiru. Afgaaffii galgaluma kana Abiyyis Jawaaris taasisan bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin Masri loltoota isii Soomaaliyaatti bobbaasuutiin dura Moqaadishootti sakatta'insa cimaa gaggeessuuf jila ergite. Kanaanis odeeffannoo walitti qabuuf ergamtoonni Abdul Fattah al-Sisi ollaa Itoophiyaa dhufaniiru. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin Somaaliilaand namoota ijaaramuudhaan Oromoo irratti reebicha hamaa raawwatan to'annoo jala oolchuu beeksifte. Pirezidaantiin Somaaliilaand immoo namoota lammiilee Itoophiyaa dararan seeraan gaafachuuf dhaadataniiru. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed nuti waan namaa hannee fayyadamaa hin jirru jechuun ergaa cimaa Ijiptiif dhaaman. Gama biraatiin immoo Itoophiyaan piroojeektii hidha haaromsaa fakkaatu amma booda ijaaruuf jirti jechuun doorsisaniiru. Bulchaan biyyattii Abiy Ahmed gaaffiif deebii addaa taasisan miidiyaalee biyyattiitiin tamsa'e gubbaatti kana dubbatan. Haaluma kanaan adeemsi ijaarsa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa dadhabsiisaa, hirmaachisaa, dhiphinaaf addunyaa wal nyaachisaa ture jedhan. Yeroo qormaataaf morkii hedduu dabarseera jechuun eran. Mana maree nageenyaa dabalatee qaamoleen garagaraa dhimma hidhichaa irratti mari'achuu himuun Itoophiyaan ijaarsa isaa akka dhaabdu hunda akeekkachiifniif sodaachisoon adda addaa taasifamaa tureera jedhan. Hojiilee guyyaa guyyaan raawwatamu irratti dhiibbaan garagaraa godhamaa akka tures Abiyyaaf gaaffii kanaan kaasaniiru. Dhaabbileen idil addunyaa piroojektota akka hidha haaromsaatiif liqii fi gargaarsa kan hin kennine ta'uu eeranii biyyoonni qabeenya fedhii isaanii wal simsiisuu hin dandeenye hanqina qabeenyaatiin duubatti hafuullee dubbatan. Hidha haaromsaa amma xumuramee guyyoota muraasa booda eebbifamu jala taa'uun haasa'u taasisaniin Abiy Ahmed Abbaayatti fayyadamuu dhabuun keenya gaabbii bara dheeraa ta'uu dubbatanii haa ta'uuti Abbaayyaan bishaan biyyoof qurxummii qofa utuu hin taane warqee keenya hunda fudhatee imalaa ture jechuun bishaanichi maal fuudhee akka gara Ijipti geessaa akka ture ibsan. Adeemsi ijaarsa isaa dadhabsiisaa ta'uu kan kaasan Abiyyi firiin hidhichaa garuu amma daran gammachiisaadha jechuun xumuramuun isaa abdachiisaa ta'uu kaasan. Afgaaffiidhuma kanaan waggoottan itti aanan keessa piroojektonni akka hidha haaromsaa jajjaboon ni hojjetamu jechuun Ijiptoota doorsisaniiru. Hidhi haaromsa Itoophiyaa karaa guutuudhaan hojii yoo eegale seenaan hiyyummaa Itoophiyaa xumura argatas jedhan. Qormaatiilee Itoophiyaan yeroo garagaraatti dabarsite keessaa qormaanni guddaan Abbaayyaa gitu akka hin jirre immoo dubbataniiru. Galaanni Diimaa waggoota 30 dura nu waliin tureera kan jedhan Abiyyi amma immoo galaanicha hin qabnu dogoggora kaleessa uumame ta'uu immoo kaasanii dogoggorichi boru ni furamaa jedhan. Abbaayyaan garuu baroota 60 osoo hin yaalamin kan ture qormaata jabaa kan itti hin qoramnedha jedhan. Itoophiyaan guyyaan dhimma jabaa eegaltee xumuraa diinagdee ishee ni fooyyessitis jedhan. Maqaa hiyyummaa fi beelaa ishee akka hayxu shakkii hin qabnu jechuun dubbatan. ኢኮኖሚክ ቦታዋን ታሻሽላለች፣ የደህንነት ስሟ ይቀለበሳል፣ የረሃብ ስሟ ይቀራል። የበለጸገች ፍላጎቶቿን የምታስከብር የምትጠብቅ ከዓለም የምትለምን ሳይሆን
ልመናው ስንዴ ብቻ አይደለም ፍትህም ጭምር እኛ ነን ፍትሃችን እናረጋግጠው። kunis abbaayaan kan mirkanaa'eedha. Dhimmoota birootis ni dabalamaa jedhanii ibsum. Damee hundaan saffisaan hojjannee badhaadhina keenya ni mirkaneessinaan afgaaffii Abiyyi taasisan keessaatim. Dabaluudhaan dhimma laga Abbayyaatiin wal qabatee bishaan Abbayyaa muraasa nan fayyadamaan ulaagaa kamiinuu dogoggoraaf yakka ta'uu hin danda'u jechuun Ijipti gaaffiin dhimma laga Abbayyaa irratti isiin kaasaa jirtu dogoggora akka hin taanetti ibsan Abiyyi. Gaaffiif deebi'ii kanaan waan namaa akka hin fudhannetti dubbatame malee waan nuuf malurraa muraasa qofa fayyadamu akka eegalleetti ka'aa hin jiru jedhanna. Nuti Itoophiyaanonni waan namaa hin saamne yookaan hin fudhannee jechuun Ijipti hubachiisaniiru. Hidhi haaromsaa bishaan meetir kiubii biiliyoona 74 qabachuu akka danda'uu fi kun ta'es bishaan dhangala'aa akka jiru kaasanii yaa ta'uti ilaalchi namoota garii sirrii akka hin taane dubbatan. Laga dheeraa addunyaa gannaa fi bona osoo addaan hin citin yaa'urraa waan muraasa nan qooddadhaan ulaagaa kamiinuu dogoggoras yakkaas ta'uu hin danda'u jechuun Ijipti bishaanicha muraasa nan fayyadama yoo jette dogoggora akka hin taane dubbataniiru. Oduu biraatiin Abiyyi Ahmad rakkatee guyyaa guyyaan poodkaastii irraa waywaataa jira jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad. Gama biraatiin Abiyyi Ahmad ergamtuu UAET jechuun qeeqan obbo Jawaar. Jawaar Mohammad kana kan dubbatan afgaaffii galgala kana Kuush miidiyaa waliin taasisaniin ture. Gaaffiif deebii kanarratti isaa fi Piroofeesar Isqeel Gabbisaa waliin argamuun waan Habtaamuu Tasfaayee isaan gaafate deebisaniiru. Gaaffii sochiin siyaasaa keessa maal fakkaata jijjiiramni jira jedhuuf deebisaa kan laatan obbo Jawaar Mohammad sochiin siyaasaa ji'oota muraasa darban keessa godhame bakka Abiyyi barbaadu irraa jijjiiruu dandeenyeerraa jedhan. Abiyyi waggoota muraasa darban siyaasa biyyattii gadi buuseeraa jedha obbo Jawaar. Haa ta'u malee nuti amma sun guutummaatti jijjiirreerraa jedhanii amanu. Waggaa 6 dabre siyaasni biyyaa sadarkaa Abiyyiitti taphatamaa tureera. Dirree kophaa isaa keessa dhiichisaa ture jedhan. Walumaa gala siyaasa ijoolleetu Itoophiyaatti deemaa ture jedhan. Kanaaf uummanni illee siyaasa jibbaa dhufee jedhan. Ta'us garuu amma siyaasni siyaasa hayyootaan qabame taheera jechuun hayyoonni siyaasaa Itoophiyaa walitti dhufaa jiran siyaasa Abiyyi harkaa fudhachaa jiraachuu dubbatu. Gaaffiidhuma kanaaf deebisaa wal fakkaataa kan kennan Piroofeesar Isqeel Gabbisaallee akkas jedhan. Siyaasni waggoota dura ture sun Itoophiyaatti amma jijjiiramaa dhufeeraa jedhu Piroofeesar Tichi. Waggoota dura mootummaa tuquun akka haraamaatti ilaalamaa ture kan jedhan Isqeel Gabbisaa amma garuu kun jijjiirameeraa jedhan. Siyaasni Abiyyi itti taphachaa ture jalaa fashalee biyyattii rakkoo keessa galaa jiraachuu hundi amanaa dhufeeraa jedhan. Piroofeesar Tichi itti dabaluun amma jijjiirama guddaan eegalameera. Sirni kun jijjiiramuun akka hin hafne namuu hubate kanaaf qophiilleen eegalameera jedhan. Gama biraatiin dhimmi jabaan waa'ee marii qabsaa'ota Amaaraaf kaan faana godhamaa jiruuti. Marii hayyoota siyaasaa biraa waliin godhan irratti obbo Jawaar Mohammad yoo dubbatan mariin dirqamaa jedhu. Amma dura mootummaan kun wanti ittiin milkaa'e saboota hunda walitti buusuu fi uummata caccabsanii dabrees hayyoota hunda walitti buusuun jiraachuu ture jedhan. Amma garuu Abiyyi Ahmad hunda tuttuqeera, hundaan wal dhabeera, saboota hunda dararee waan jiruuf wanti sun waan isaaf hin milkoofneef nuti akka qaama siyaasaa biyyattiitti qaama siyaasaa kamuu waliin marii godhuu eegallee jedhu Jawaar. Dhugaan tokko immoo jira kan jedhan Jawaar ammatti Itoophiyaa keessatti qaamni tokko jijjiirama fiduu akka hin dandeenye hundi hubateeraa jedhan. Kanaaf nutis marii filannee isaanis marii filatanii hayyootaan wal arguu eegallee jedhan. Mariin hayyoonni siyaasaa biyyattii gaggeessan Abiyyi dhiphisaa jira kan jedhu Jawaar amma walitti dhufeenya hayyootaatiin kan rakkate Abiyyi Ahmad guyyaa guyyaan na harkaa eegaleeraa jedhan. Amma dura Abiyyi Ahmad ji'a 6tti dhufee ummataaf dubbachaa ture kan jedhu Jawaar amma garuu ummanni biyyattiitis jibbee hayyoonni biyyattiitis walitti qabamanii waan jiraniif guyyaa guyyaan Abiyyi poodkaastii hundarra deemee waywaatuu eegaleeraa jedhan. Gama biraatiin afgaaffii kana gubbaatti kan kaafame Eertiraaf Masriif ergamtan kan jedhu ture. Dhimma kanaaf deebii kan kennan Piroofeesar Isqeel Gabbisaa mootummaa kana caalaa ergamtuun hin jiru ture jedhan. Abiyyi Ahmad kaleessa pirezidaantii Eertiraa waamee biyyattii waraana keessa akka galtu kan godhe Isaayyaas waamee qubeellaa itti godhu hundis ragaa ba'aa jedhan Piroofeesar Tichi. Warri kaleessa ofiif Eertiraadhaaf ergamee Itoophiyaa waraana keessa galche nuun himachuu hin danda'u jedha Piroofeesar Tichi. Gibsiif ergamtan kan jedhu qoosaa ta'uu kan dubbatu Piroofeesar Isqeel Gabbisaa Abiyyi Ahmad wallaahi jedhee dantaa biyyaalessaa Gibsiif kan kenne isa ture jedhan. Yoo Masriis ta'e
Masriittis dhaqanii kan wallaahi jedhanii himanii qabeenya biyyattii fuudhanii dabarsanii kan itti kennaa kan ture isaanuma akkasuma galagalchanii nama nuun akkasidha isin jechuudhaatiif hin danda'amu. Durittis itti himatamne biltsiginnaan immoo kana irratti nu himatuudhaatiif hin danda'u jechuudha kan jedhe. Jawaar immoo gama isaatiin gaafuma kanaaf deebii kennaniin Hayilamaariyaam Dassaalany gaafa kaan jooniyaadhaan maallaqa fudhattanaan jedhanii turan. Haa ta'u malee nuti osoo Gibxi irraa maallaqa jooniyyaan hin fudhatin jooniyyaadhaan isa ariinee jedhan Jawaar. Abiy Ahmad illee osuma waan maallaqa Gibxii dubbatu nuti ammoo jooniyaadhaan isa buqqaafnaa jedha Jawaar. Yaadatta Hayilamaariyaam birrii jooniyyaadhaan Gibxi irraa fudhataa jiru osoo jiru. Jooniyyaa ufifnee ariine. Kunis otuma waa'ee birrii Gibxii haasa'u birgoonee dhabama isa goona kun baay'ee waan nama yaaddessuu miti. Jawaar itti dabaluudhaan ani maal dhabeen Gibxi irratti hirkadha. Amma duraas waan kana himaan ture. Nuti maxxantummaa irraa akka qaama siyaasaa Oromootti bilisaa jedhanna. Dabaluudhaan immoo Abiy Ahmad ofiif maxxantuu ta'ee har'a UAEdhaaf sagadaa jira kan jedhu Jawaar. Abiy Ahmad wallaalaa waan ta'eef imaammanni isaa guutuun maxxanee hafuun nus akka waan maxxannee itti fakkaataa jedhan. Maal dhabnee abbaa federaalatti maxxannanu? Abiy barri kan deemee ashkar warra Imireetii ta'ee akka rabbiitti isaan waaqeffataa ooluuf beekumsa hin qabu. Deeggarsa uummata keessaa hin qabu. Imaammata hin qabu. Oduu biraatiin Masriin loltoota isii Soomaaliyaatti bobbaasuutiin dura Moqaadishootti sakatta'iinsa cimaa gaggeessuuf jiila ergite. Kanaanis odeeffannoo walitti qabuuf ergamtoonni Abdul Fattah al-Siisii ollaa Itoophiyaa qubataniiru. Haaluma kanaan jiilli waraana Masrii miseensota 16 qabu gareen waraana biyyattii humna deeggarsa tasgabbii Soomaaliyaa kan gamtaa Afrikaa yookaan AWSOM jalatti Soomaaliyaatti bobba'uutiin dura sakatta'iinsa gaggeessuuf Moqaadishoo akka seene himame. Jiilli waraana Masrii Meejor Jeneraal Islaam Reedwaaniin durfamuu fi miseensota 16 of keessaa qabu kaleessa jechuun hagayya 31/2025 Moqaadishoo akka seenan miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Kaayyoon daawwannaa kanaas loltoonni Masrii ergama humna deeggarsaa tasgabbii Soomaaliyaa kan gamtaa Afrikaa jalatti osoo hin bobba'in dura odeeffannoo walitti qabuudhaaf ture. Jiila kanaaf waajjira muummee AWSOM Moqaadishootti haala nageenyaa irratti ibsi kennamuu fi miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Akkasumas ammoo wiirtuuwwan bobbaa waraanaatii fi loojistikii magaalaa guddoo biyyattii keessatti argaman daawwachuuf beellamameera. Masriin jiila waraanaa ishee gara Moqaadishootti kan ergite leenjii loltoota Masrii yeroo jalqabaaf ergama humna deeggarsa tasgabbii Soomaaliyaa kan gamtaa Afrikaa AWSOM keessatti tajaajilaniif kenname xumuramuu isaa hordofeeti. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Soomaaliyaa leenjiin loltoota Masrii jalqabaa xumuramuu isaa gammachuun akka simatan miidiyaan biyyattii sonaan gabaaseera. Biyyoota Afrikaa humna waraanaa jabaa qaban keessaa tokko kan taate Masriin AWSOM keessatti hirmaannaan ishee bifa siyaasaaf tarsimoo olaanaa akka qabaatu ibsameera. Biyyi kun lola waraanni biyyaalessa Soomaaliyaa AWSOM jalatti Al-Shabaab balleessuudhaaf taasisaa jiru deeggaruun naannolee dhiyeenya bilisa ba'an tasgabbeessuu, itti gaafatamummaa nageenya kabachiisuu suutaan humnoota Soomaaliyaatti dabarsuu ergamni akka itti kenname himamama. Loltoonni Masrii biyyoota Soomaaliyaadhaaf loltoota gumaachan TCCtti makamuun kan ibsame. Itoophiyaaf Somaaliilaand waliigaltee wal hubannoo ammajjii 2024 waliif mallatteessuu isaanii hordofeeti. Kunis yeroo sana Soomaaliyaa fi Itoophiyaa wal dhabuu hordofeeti. Masrii waraana kana Soomaaliyaatti bobbaasuuf carraa kan argatte. Oduu biraatiin Somaaliilaand namoota ijaaramuun Oromoo irratti reebicha raawwatan to'annoo jala oolchuu beeksifte. Pirezidaantiin Somaaliilaand namoonni lammiilee Itoophiyaa dararan seeraan gaafatamuu jechuun hubachiisan. Haaluma kanaan tibbana erga Somaaliilaand keessatti dararaan hawaasa Oromoo irratti cimee booda pirezidaantiin biyyattii Itoophiyaanotaaf eegumsi akka godhamu ajaja dabarsaniiru. Pirezidaantiin Somaaliilaand Dr. Abdirahmaan Muhammad Abdullaha Irroon Somaaliilaand duudhaa lammiilee alaa simachuu fi hariiroo seena qabeessa Itoophiyaa waliin qabdu cimsanii kan dubbatan yoo ta'u, Somaaliilaandiin biyya lammiilee hunda keessummeessitu, abbaa biyyummaatii fi kabaja hundaaf qabduudhaan beekamtuudha jedhan. Pirezidaantii
irroon hariiroon keenya Itoophiyaa waliin qabnu addaa fi seena qabeessa hundee kan qabudhas jedhan. Lammiilee Itoophiyaatis ta'ee kan biyya alaa kan biraa kamiinuu dubbiidhaanis gochaan yookaan bifa kamiinuu doorsifni isaan irratti xiyyeeffachuudhaan gaggeeffamu gonkumaa fudhatama hin qabu jedhan. Irroon itti dabaluudhaan humnoonni nageenyaa Somaaliilaand eegumsa lammiilee biyya alaa hundaaf dursa akka kennan ajaja dabarsan. Ammatti miidhama Itoophiyaanotaas ta'ee lammiilee biyya alaa kamuu akka hin obsamne cimsanii dubbataniiru. Lammiin biyyattii kamiyyuu seera cabsuudhaaf mirga hin qabu jedhan. Pirezidaantiin biyyattii yoo dubbatan dhimmoota namoota dhuunfaa seeraan ala biyya keessa jiraniitiif yookaan ammoo yakka raawwatanii karaa seeraatiin dhimmi isaanii akka ilaalamu kan hayyamameef dhaabbilee nageenyaatii fi haqaa qofaa jedhan. Namni dhalattoota Itoophiyaa rakkisu yookaan seeraan ala socho'uudhaaf yaalu kamiyyuu seeraan akka adabamu hubachuu qabaa jedhan. Pirezidaantichi yoo akeekkachiisan warri gocha akkanaa irratti bobbaatan seeratti ni dhiyaatu jechuun mootummaan nageenya lammiilee biyya alaatti dursa akka kennu ibsaniiru. Qajeelfamni pirezidaantichaa erga bahee yeroo muraasa booda tajaajilli tikaa Somaaliilaand fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa gubbaatti Oromoo irratti lola labsan keessaa tokko kan ta'e Abdurazaaq Musee to'annoo jala oolchuu beeksiseera. Namni kun gocha dhiyeenya kana hawaasa Oromoo magaalaa Hargeysaa jiraatan irratti xiyyeeffate qindeesseera jechuun poolisiin Somaaliilaand akka to'ate hime. Dargaggoonni birootis dhalattoota Oromoo Hargeysaa jiran rakkisuudhaan kan shakkaman qabamaa jiraachuu miidiyaan biyyattii Horn gabaaseera. Tibbana akkuma isin biraan geenyee turre imala Mu'ee Maaksii wal qabate uummata Oromoo Somaaliilaand jiru irratti duulli banamee ture. Duulli kunis Oromoon Somaaliilaand weeraruudhaaf as dhufe asii bahuu qabu kan jedhuu fi qabeenya saamuudhaaf kan karoorfame akka ta'e himame.